Ulaa harkaan qabachuu dadhabe. Ulaa harkaan qabachuu dadhabe ijoolleen harkaan qabachuu dadhabde. Ijoolleen madrasaa akka ta'eetu qabdu ana kan itti gabbeechuun dalagadhuun qabu jechuun gahan naaf ilmaan kiyya mana keessatti dhabnee jira. Waan jechuun alatti nu awwaalan hin beeknu. Waan alatti nu awwaalan hin beeknu. Maaliif waan nama ani nama bira dhaabbadhuuf akkaan nama bira dhaabbannees na godhanii duraan gadi hamba guyyaa halkanii jechuun gabboota dhabe malee guyyaa gadi hamba amma halkanii guyyaas na hidhanii jiranii mana kana keessa waan naanna'e malee mana kana keessa waan deddeeme malee hulaa jechuun banee gabboota dhabe hulatti harka laannaan achuma lafa dha'a humna hin qabu humnaan gartee hulaa san hin banu hin qabu hulaan baneenaa achuma lafa dha'e ijoolleen hulaa bira dheenaa lafa dha'ote osoo jechuun waan taane jechuun balloo amma itti tirmadhaa. Daawwattoota keenya jechuun hulaa kana jechuun yoo itti dhiyaanne jechuun ni kufna yoo itti dhiyaanne harkaan qabachuu hin dandeenyu daawwattoota keenya jechuun nu bira dhaabbaa takkitti jechuun sheekan nu iyyaa nama keenya nu iyyaa maaliif jechuun waan isin jaalannuuf waan nu jaalatanii jechuun mana keessatti jechuun sa'aatii 24 jechuun quraana barannee jechuun saniin taa'u jirra garuu jarri jechuun waan alatti jechuun nu awwaale ulaa durattis waan nu godhe nuti amma ana siin laal harkaan qabachuu hin danda'u daawwattoota keenya dhuguma saniin isinitti hima balloo waan isin kijibu miti ulaa tarama itti dhiyaachuu hin danda'u yoona kana jee laal ulaatan harkaan qabachuu hin danda'u daawwattoota keenya jechuun bakka tan akka jechuun nuti iyyatanii siin jaa laal yoon wadhan haabatu yaasuu ulaatan itti gadi deemina baabaa ulaatan gadi deemina ulaatan yoo iyyaatan jechuun ulaan jechuun dhiiroo karaa banuutti godhammoo daawwattoota keenya jechuun ulaa harkaan qabachuu dadhabne gamas jechuun sheekna jechuun wardaaf jechuun mana wardaaf jechuun sheekni waan baatu jiruuf gamana jechuun isin jechuun wanni jechuun Abrahaam jinnoonni san jechuun itti deebi'ee jechuun afaan jallisee jechuun akkasii jiru jechuun waan gartee nutti ergite hin beeknu nutti ergite jechuun mana keenya jala jechuun dawaa san baasanii dawaa biraa nu hidhanii jiranii nuti jechuun maaltu maal dhiiroo shokomsannee firraatti dhibne jechuun quraana itti barannee jechuun akka nutti ol seenne jechuun sa'aa 24 quraana itti baranneeti taa'u jirra maaliif mana kan jala shokomiif kunuutti dhaabbachuu dinnaaniin sa'aatii 24 jechuun quraana itti barannee mana keessa naaf ijoolleen xiyya taa'u jira hadaraa jechuun wanni isin dhaamu daawwattoota keenya jechuun dawaa san baasanii jiran dawaatti jechuun tanii mana jalatti jechuun awwaalisan baasanii jiran dhugumatti jechuun sa'aatii 24 jechuun quraana barannee jechuun mana keessa jaarutti taa'u jirra akka nutti hin seenne nutti seenuu dadhabanii jechuun waan san jechuun mana jala nu naqanii jiranii dhugumatti ulaatti harkaan qabachuu hin danda'u. Dhugumatti ulaa jechuun naaf ijoolleen jechuun gabboo hin dandeenyu. Duraan jechuun halkan gabboo hin dandeenye malee guyyaa gabbaaneeti gallaa mirlanu ammoo guyyaa salkanis ta'e jechuun amma gabboo hin dandeenyu. Ulaan jechuun eega danqarannee jechuun ciifne booda eega danqarannee teenye booda ulaa yoo jechuun harkaan qabanne akkasuma lafa dhawne ijoolleen xiyyaleen anillee jechuun ulaa harkaan qabachuu hin dandeenyu. Waan ulaan nu godhaniis hin beeknu waan jechuun mana jalatti jechuun nu godhaniis hin beeknu garuu nuti wanni jechuun dandamanneen nuti wanni baaneen silaa jechuun dawaan sana keessa jiraachuu baatte ammoo quraana jechuun sa'aatii 24 jechuun itti barantu waanne nuti kunnee jirra. Dhugumatti silaa kunnee jirra. Alhamdulillah rabbil alamin garuu mataan ni jirra nagee qabna naaf ijoolleen xiyyaas nagee qabna alhamdulillah rabbil alamin. Asumaanuu wanni isin dhaamu akka gartee sheekan san jechuun dhufee jechuun ulaa tanaaf jechuun waan gartee mana gartee jechuun nu jechuun qotanii kaan kana akkana jechuun nurraa baasu asumaanutti dhaami biini yoo jechuun dhageesse fiidoota wanni isin mareef angabboo hin danda'u. Ijoolleen tii gabboo hin dandeessu. Ijoolleen tii madrasaa dhaquu hin dandeessu. Ani gabboo hin danda'u. Ulaa mana magaalatti hidhamnee jirra. Namni biyya sana jechuun dalagatee jiraata. Osoo dalagatee yoo jiraachuu baate akkatti jiraatu hin qabu. Garuu mana keessatti hidhameetiin jira. Wani amma jechuun isinii dabarseef amma nuti jechuun hidhamneeti mana keessatti ta'in taa'u jirra. Ulaa teenyootti yoo harkaa qabanne ulaan akkatti jechuun harkumaa itti dhiyaannee qabachuu hin dandeenyu. Harkumaa itti dhiyaachee qabachuu hin dandeenyu. Daawwattoota keenya jechuun bakka sana jechuun koomentiidhaan nu iyyaa balloon keessan mana keessatti hafe ijoolleen isaa mana keessatti hafte gabbaanee dukkaanarraa waa bitachuu hin dandeenyu gabbaa hin dandeenyu huluma jechuun nuti fiixan qaratana jechuun banuu hin dandeenyu huluma jechuun nuti duraanii fiixan qaratana banuu hin dandeenyu ulaa jechuun dadhabne xaagaa qabachuu dadhabne ulaa qabachuu dadhabne akka maataan amma jechuun nuti amma nu iyyaa duraanii miti amma nu iyyaa. Saba gartee quraana jechuun barannee jechuun sa'aatii 24 mana keessa taa'u jiruuni dubbii waan ammaatteef quraana barannee sa'aatii 24 mana keessa taa'u jirra garuu amma ammoo rakkamnee jirra namni kun jechuun qoonqa barbaada namni jechuun wayii alaa bitata namni jechuun dukkaana gabbee waa bitata huluma jechuun nuti fiixan qaratan jechuun banuu dadhabne itti dhiyaannaan lafumaan dhawa itti dhiyaannaan ijoollee lafa dho'etti garuu bakka sana keessatti jechuun akka miidhamne nuti qabamnee jirra qabaa jechuun ajaa'ibaati
qaba ajaa'ibaati garuu immoo lubbuu teenya nagee qabna garuu fayyaa qabna as keessaa jechuun sagalee namaa ta'uuf takka hoo ifiif sagalee taachuu ni dandeenya garuu osuma gartee hanga kanaa dandeenyu akka gartee sheekan sannoo dhufee jechuun hidhaa jechuun alatti jechuun waanu awwaalan jechuun ulaatti waanu godhan tan jechuun akka ulaan qabanne waan godhan kana jechuun akka nurraa hiikan akka sheekan uffidan kana jechuun asumaanuu nutti dhaaman isiniin daawwattoota keenya maaliif yoon kana isinitti ibsannee takka hoo nama as keessatti ibsachuu baanne yoo viidiyoon ibsachuu baanne dubbii biraati. Wantoonni ibsannee jechuun daawwattoota keenya jechuun bakka tana daawwattoota keenya jechuun ni dhageessan balloon keessan mana keessatti hidhame sa'aa muraasa dura mana keessatti hidhame unoo mana keesseera hulaa harkaan qabachuu dadhabe ijoolleen xiyya harkaan qabachuu dadhabde ijoolleen xiyya madarasa akka ta'e jechuun qabdu ana akkaan itti gabbee jechuun dalagadhuun qabu jechuun gahan naaf ilmaan kiyya mana keessatti hidhamnee jira waan jechuun alatti nu awwaalan hin beeknu maaliif waan nama bira dhaabbadhuuf akkaan nama bira dhaabbannees na godhanii duraan gadi hamba guyyaa halkanii jechuun gabboota dhabe malee guyyaa gadi hamba amma halkaniif guyyaas na hidhanii jiranii mana kana keessa waan naannee malee mana kana keessa waan deddeeme malee hulaa jechuun banee gabboota dhabe hulatti harka laannaan achumaan lafa dha'a humnaan qabu humnaan gartee hulaa sadiin banu hin qabu hulaan baneenaa achumaan lafa dha'e ijoolleen xiyya hulaa bira dheenaa lafa dha'ote osoo jechuun waan taane jechuun balloo amma itti dirmadha amma jechuun komentii barreessaa amma jechuun sheekne jechuun akka nu dhufee jechuun bakka san jalaa jechuun mana kana jalaa fi jechuun ulaa tanitti waan godhan akka nurraa hiiku asumaanuu jechuun dhaamsa jechuun sagalee xiyyooniin ifii dabarfadheef osoo lubbuun jiru dabarfadhee jechuun nama jechuun rakkata akka duraan gartee bira dhaabbatu sanitti dhukkubsata akka duraan bira dhaabbatu sanitti nama jechuun waatti godhan akka duraan bira dhaabbatu sanitti anuma jechuun nama san irraa sina qabanii jechuun hojii xiyya irraa sina qabanii jechuun ijoollee xiyyaa irraa jechuun manatti dhunga waan nu godhu deeman hin beekne egaa asumaanuu jechuun saniifin isinitti jedhee daawwattoota keenya jechuun hedduu takka jechuun waan na jaalataniif hedduu takka jechuun anillee isinin jaaladha egaa har'a jechuun balloon mana keessatti hidhamee ijoollee wajjiin akka itti gabboosu dhabee ulaa sarkaan qabachuu dadhabee meegaa ulaa jechuun duraan ifii cufannee taa'u jiru kana sodaaf cufannee taa'u jedha garuu ulaas baruu dadhabe waan jechuun mana galan nu dalagan guyyaa lama sadii keessatti jechuun nu dalaganii jechuun deeman jechuun akka jechuun viidiyoon maree isinii galaksiseef viidiyoon sarragaa taati maaliif duraan qoshoo fi jechuun gugumii mana keessaa fi mana irratti dhadha'uu fi mana irra luluu kana jechuun osoo itti deemanii jechuun osoo nuti jechuun mana keessaa jechuun quraana barannee jechuun mana nu seenuu dhiisanii jechuun alatti jechuun nu dalaganii deeman jechuun akka nuti jechuun gadi hin baane akka nuti mana kana keessatti tortorru akka nuti mana keessatti dhumnu nu godhuuf jechuun qoonqoo fi waa hundaan egaa garuu namni alaa dhufee jechuun akka jechuun mana seenu hin beekne garuu namni alaa jechuun yoo dhageessan daawwattoota keenya jechuun nama hundatti jechuun komentii nu barreessaa maaliif jechuun rasiitallee bilbilallee risaalaa nama meeqattiin godhe namni haniitti godhe sanillee naan deemne baarittillee godheetiin jira nama hundallattillee godheetiin jira akka jechuun namni jechuun nu dirmatee yoo alaa dhiiroo alaawoo nuti akkuma nuti gabbaa'uu dadhabne kanatti alaawoo dhiiroo namni nu tolseenuu hin danda'u yoo ammoo akkuma nuti jechuun gabbaa'uu dadhabne kanatti jechuun ulaaf irraa bannee gabbaa'uu hin dandeenya kanatti namni alaa nu seenuu baate nuti jechuun bakka tana jechuun rakkoon bakka tana waan adda baafataniin nama alaanuu yaama daawwattoota keenya jechuun akka Kadir kaanii jechuun akka jechuun baar akka jechuun raajeedha akka jechuun nama hedduu jira nu yaamtan jechuun yoo namni jechuun gaa bishaan nu holkannu jiraatu yoo namni jechuun waan dhugun waan jechuun dukkaan rafeen nu holkannu dandan taate haala hoyyaati yoommoo isaan jechuun alaa seenuu kan dadhaban taate jechuun dubbii biraati sheekni nu dhufee jechuun sheekni waan kana jechuun azalaa nurraa hiikuu qaba sheekni gartee wardaa bira kan jiru san jechuun gaa sa'a muraasa keessatti jechuun dhufee waan kana jechuun waan duraa godhe malee halliin dhabamtee jirti daawwattoota keenya jechuun saniif isinitti jirra saniif jechuun gaa du'aa'ii nu godha du'aa'iin teessan hedduu akka nu daleete du'aa'iin teessan jechuun du'aa'ii teessanii as geenye du'aa'ii teessaniin jirra rabbiin jirra yaa rabbi jechuun gaa ulaa tana banuu dadhabne ulaa tana itti dhiyaachuu dadhabne yaa rabbi nu laaffisi wamoondaa rabbi nu laaffisi garuu quraanillee jechuun mana keessaa banaa jirra jarri alatti waa dalage akka nuti gabboon dandeenya malee mana keessatti jechuun naaf ijoolleenis nagaa qabna nu yaadina alhamdulillahi garuu immoo gabboon dandeenya ulaa bannee ulaa dhiyaannee ulaa qabnee jechuun firraa bannee gabboon dandeenya dhiiroo namni alaa dhufu laata namni alaa dhufu jechuun yoo waa kaa jechuun nu alaa waa dhufitu ta'e ulaa banee ol seenuu danda'a jechuun mana keessaan danqarri ulaan mana keessaan danqarri ulaan jechuun mana keessaan danqarri sana yoo jechuun nuti harkaa yoo qabatnee banuu baannee jarri karaa alaa sanii yoo dhufe jechuun yoo cabsuu danda'an irraa cabsanii dhufanii yoo cabsuu danda'an irraa cabsanii yoommoo jechuun jarri gartee alaa dhufu san jechuun ulaa harkaan qabatee ulaa san irraa cabsuu kan dadhabu taate dubbii biraati sheekni immoo gama keenya dhiyaachuu qaba sheeka immoo daftanii jechuun
daftanii jechuun yeroo muraasa keessatti gaa nuffisuu qabdan namni kun jechuun waa meeqaaf jechuun ala gabbaa ijoolleen jechuun barnoota qabdi ijoolleen madarsa qabdi yoo gabboo baatte akkamiin qaraatire yoo gabboo baatte akkamiin qaraate duraan illee ijoollee jechuun madarsa gaafadhetti madarasa illee galcha jechuun amma naaf ijoolleen illee jechuun madarasa irraa illee manatti hidhamnee jira akkamittiin gabbaasee geesse ulaan jechuun ulee dhiyaachuu dadhabeetiin jira daawwattoota keenya ulee dhiyaachuu dadhabeetiin jira daawwattoota keenya jechuun balloo keessan bira dhaabbaa daawwattoota keenya balloo keessan bira dhaabbaa tanaafin isin iyyuu jiran sodaafillee osoo hin ta'in isinitti onni iyyuu namni mana kana keessatti jechuun wayitaa mana kana keessatti jechuun qoonqoo ijoollee tanaaf jechuun nama hundaaf jechuun naaf ijoolleen jechuun yoo bishaaniif jechuun yoo qoonqoo mana keessa kadhuun taate jechuun hadara isin dhaameetiin jira uummata Oromoo isin dhaameetiin jira eegaa namni keenya jechuun namni jiru jechuun akka gartee baaris jechuun akka jechuun ni jira namni hedduu jira akka raajii jechuun namnummaan hundi jechuun gaa warreen akka Khadiir lameen jira hedduu nu bira dhaabbattanii jechuun yoo olaanaa jechuun waan wal kanuu dandeessan daftanii akka nu dhaqqabdanii siin jaa daftanii akka nu dhaqqabdan jechuun gaa har'a jechuun naaf ijoollee xiyyaatu mana keessa jira jechuun dhufanii jechuun dachii nutti hidhanii jiranii akka taanuu qabnu daftanii immoo akka ulaa jechuun nurraa cabsuu yoo dandeessan nurraa cabsitan yoo immoo akkatti dhiyaachuu dadhabdan taate akkuma keenya kanatti jechuun egaa maal gootarree sheekhan yaamtanii sheekni akka jechuun nurraa banuun isin jaa daawwattoota keenya jechuun ulaatan jechuun yoo itti dhiyaanne jechuun ni qufna yoo itti dhiyaanne harkaan qabachuu hin dandeenyu daawwattoota keenya jechuun nu bira dhaabbaa akkitti jechuun sheekhan nu iyyaa nama keenya nu iyyaa maaliif jechuun waan isin jaalannuuf waan nu jaalatanii jechuun mana kana keessatti jechuun sa'aatii 24 jechuun quraana baranee jechuun saniin taa'u jirra garuu jarri jechuun waan alatti jechuun nu awwaale ulaatattis waan nu godhe nuti amma ana siin laal harkaan qabachuu hin danda'u daawwattoota keenya dhuguma saniin isinitti hima balloo waan isin kijibuu miti ulaata lama itti dhiyaachuu hin danda'u yoona akkana jee laal ulaatan harkaan qabachuu hin danda'u daawwattoota keenya jechuun bakka tan akka jechuun nuti iyyatanii siin jaa laal yoon wadhaan haabatu Yasin ulaatan itti gadi deemina baba ulaatan gadi deemina ulaatan yoo iyyaatan jechuun ulaan jechuun dhiiroo karaa banuutti godhamu qabatanii achi deebi Baba tu memang kabar dia cerita lah, lepas yo senar kabar tanya tu kabar tak tahu nun, rekoda, mereka mentar. Lang kabar sen kalah setiap. Daud tu tanya je segala sesuatu betul nak tu, nama kata syekh. Kalas. Tanya tu nak wang kerana tu daru rabar. Lama. Lama ni kata. Ulah tak kan kabar tanya asyik tu. Daud tu tanya tu ulah kan kabar tu tak ada je. Daud tu tanya. Dokumen tu orang bersutatan. Akka gattee kara sheekaa jechuun nu yaamtan biini sheekaa jechuun sa'a muraasa nu fidi waan kana jechuun mana kana haan fura baasu ulaa harkaa qabachuu dadhabne nuti mana keessatti hidhamnee jira ijoolleen ballootii fi balloon mana keessatti hidhamnee jira anaaf ijoollee ta'e qofaatu mana kana keessa yoo dhugumatti rabbi kan sodaatan taate jechuun dhuftee jechuun akka gattee yoo wayiillee kan warqeetan taate akkasitti bareedaadha yoommoo ulaan akkuma gattee nu caalarra mana keessa jechuun qabachuu dadhabne kanatti ulaa kana duraan mana keessa jechuun sodaannee danqarannee ulaa danqaru sana jechuun qabannee banuu dadhabne ulaa yoo itti dhiyaadde akkattiin darbamee lafa dhahaa jechuun ulaa kana jechuun akka gattee sheekaa fidanii nurraa jechuun waan awwaalan tana mana hunda jalatti nu awwaalanii jiranii tabiraa taan san baasanii tabiraa nu awwaalanii nuti ulaa kana ofirraa banuu dadhabne yaaboo dhugumatti jechuun akka sheeknuu fidanii sheekni kun irraa buunu antanaan isitti jedha daawwattoota keenya dhiifuma antanaan isitti hima hanga turan jechuun bakka hunda yaana jechuun nama gargaarullee dadhabnee jirra gabba'ullee dadhabnee mo'no amma guyyaan akiraa gabba'ullee dadhabne mana keessatti hidhamnee jirra namni nyaata qaba dhugaatii qaba akka taanuu qabnu naaf ijoollee xiyya mana keessatti hidhamnee jirra ani isinitti himaana yoo mana keessatti jechuun waa taane isinitti himaana.